Biyyoonni addunyaa irratti guddina ajaa'ibsiisaa galmeessanii fi ka'umsi isaanii indaastiridha. Riifoormii dinagdee hunda galeessa diriirsuun guddina dinagdee ammayyaa'ee fi sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e hundeessuun zooniin dinagdee addaa gadaa hojiitti galameera. Kun ammoo biyya akka Itoophiyaa daldala bilisaa fi zoonii daldalaa dhabuun keessatti qorannoowwan biyya keessaa fi alaan dabalame zoonichi kan hundaa'e ta'uu hojii gaggeessaan olaanaa zoonii dinagdee addaa gadaa obbo Mootummaa Tamasgeen kan himan. Foreejaan Taayigarsi irraas Jaappaan irraas lixarraas gara isaaniitti yaa'e so waggaa 40 keessatti biyya warshaa addunyaa kanaa taatee jechuudha. Waan hundumtuu made in China ta'ee jechuudha. So kun imaammata sanarraa ka'e waan ta'eef imaammatas akka barbaadu qorannoo sanaan waan adda baasneef biyyoota sanas deemnee waan ilaallee daawwannaa goonee muuxannoo biyyoota garagaraa fudhannee zoonii dinagdee addaa gadaa haala qabatamaa rakkoo dinagdee naannoo keenyaa carraa hojii maal kan hundumaa furuudhaaf special economic zone nu barbaachisaa jenneet hundeessine jechuudha. Piroojeektii guddaa yaadama bal'aa qabu kana keessatti hirmaachuun abdii egeree keenyaa kan itti dhugoomudha jedhan dargaggoonnii fi investoroonni zoonii dinagdee addaa gadaa keessatti hirmaachaa jiran. Carraa arganne immoo gadaa special economic zooniin asitti erga hojii jalqabee isaa wajjiniin hojii jalqabne jechuudha. Amma irratti waggaa 2 duradha kan isaa wajjiniin hojii jalqabne. Hojii garagaraa isaa wajjin hojjenne. Mul'ata gadaan qabatee keessa ilaallee nus dudubatiin jenne opportunity guddaan akka biyyaatti naatti akka Oromiyaatti qofatu hin ta'in akka biyyaatti opportunity guddaa akka qabu naannoon kun turuutti ilaallee gara isaatti galleerraa jechuudha. Simannaan tures isa boodas simannaa qofatu hin ta'in piroosesii isaa gaggeessuudhaan isa boodas immoo gono lafas fudhannee gara execution'itti akka amma sokkinutti sappoortii guddaa argachaa jirra. Kaayyoo hundeeffameef hojiirra oolchuun zooniin dinagdee addaa gadaa yeroo ammaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisan guuttachuun tajaajila laachaa jiraachuu obbo Mootummaan kan himan. Guyyaa tokkotti meetir kiibii 39 kennuu kan danda'u piroojeektii akkasii hojjenne naannoo biliyoona 3.5 kan ta'uun ibsaa naannoo biliyoona 2.4 kan ta'uun hojjenne daandiiwwan akkasuma daandiiwwan asfaaltii daandiiwwan cirrachaallee hojjennee humna duukaa waan deemu qabuuf akkasumas immoo buufatawwan konkolaataa hojjenne admin building logistic warehouse illee adeemsa irra jirra ijaarsa bara kana kan xumuramu ta'a dhimmoota kana dhiyeessaa tajaajila kennaa investoroota simachuutti kaanee jechuudha. Har'a investoroota 48 ta'an zoonii keenya keessa simatamanii jiru jechuudha. Dabalataanis carraa hojii uumuu fi hawaasa naannawaa dinagdeen ga'oomsuudhaaf hojiin bal'aa hojjetamus eeruun. Jarreen kun baay'inaan oomisha keessatti tun ta'an baay'inaan ijaarsa keessatti kan carraa argatanidha jechuudha. Himaaxaawwan garagaraa ijaarree hojii keessa galchinee ofii keenya oonfoorsiidhaan hojii hojjennu keessatti kontraata kenninu keessattis akkasuma hojiin hojjetamaa jiruun carraa hojiin hedduun uumameera jechuudha tokkoffaa. Lammaffaa foreign direct investment miliyoona 673 akkas kan ta'u akkasumas immoo biyya keessaa immoo investoroonni biyya keessaa biliyoona 1tti kan tilmaamamu walumaa galatti birrii qarshii biliyoona 100 ol kan ta'uun investmentiin galmaa'ee hojii keessa jiru jechuudha. Birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf zooniin dinagdee addaa gadaa gahee olaanaa qabaachuus dubbatu. Birmadummaan biyya tokko kan mirkanaa'u yoo indastiriidhaan biyyi sun guddatteedha. Oomishuu dandeessa yoo ta'edha. Primary product yookiin meeshaalee dheedhii erguudhaan otoo hin taane value add gootee global value chain keessa seenuu danda'uudha qabda jechuudha. Addunyaa keessatti atis gahee ati taphattu oomishtummaa keetiin jiraachuu qabaa. Gaaf saneen kabajamtaa waa hojjechuullee dandeessaa kabajallee hin qabaatta. Imala badhaadhinaa biyyattiin qabattee dhugoomsuuf biyya keessatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluun guddina biyyaa ni dhugoomas jedhan. Addunyaa irratti tajaajila loojistikiidhaanis ta'e bu'uuraalee misoomaa loojistikiidhaan yookiin loojistik infraastiraakchar warra jedhaman kan akka ekspresii, kan akka daandii baaburaa, kan akka buufata xiyyaaraa, kan akka telekoom, kan akka ibsaa akkasumas special economic zone qabaachuudhaan haala gaarii uumuudhaan jarreen kanaan maal ta'uu qabda addunyaa irratti dorgomaa ta'uu qabda.